Sirbi afaan Oromoo uumamaanii halluu mataa isaa qaba. Yeedaloo mataa isaa qaba. Rukuttaa mataa isaa qaba. Mee sirba Oromoo keessaa uummanni baadiyyaa an sirbu yaa ilaallu. Amma immoo sirba uummanni baadiyyaa sirbu kana mee gara elektirooniksiitti deebisneetoo muuziqaa waliin xiqqoo ishii wal simachiisneetoo yaa ilaallu. Asirratti artistoota keenya, artistoota Oromoo wantiin ani gorsuu barbaadu waan an argerraa yeedaloo irratti xiqqoo ishee rakkoon baay'een an jiru yeroo baay'ee ani fakkeenyaaf yeedaloo noonatti hin bareedin sirbi ergaa gamiitiyyuu ergaan isaa cimaa ta'u hin dhaggeeffadhu. Yeedaloodha. Yeedaloo osoo artistoonni Oromoo yeedaloo uummataa fayyadamtanii yeedaloo baadiyyaa sirba ammayyaas hojjedhaadha. Sirba aadaas hojjedhaadha. Yeedaloo uummataa osoo fayyadamtanii yeedaloo baadiyyaa kana osoo fayyadamtanii nama rakkisu jechaadha. Meeshaa irrattis hojjechuuf nama rakkisu sirbis ni bareeda jechaadha.